Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jira jirtu baga naga jiraattan. Alhamdulillah anis nagaa jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haala taatan sabskraayibii, sheerii, laayikii nuuf godhaa. Warroonni ammoo maatii taatanii jirtan sheer gochuudhaan nama itti affeera, hiriyoota keessan itti affeera. Barumsa irra nuti waliin ilaallu akkaataa yuutuubii itti banatan wajjin ilaalla. Yuutuubii banachuun duratti wanti nuti qopheeffachuu qabnu jiimeeliidha. Jiimeelii irra seennee akkaataa jiimeelii itti banannu isin agarsiisaa na faana tura. Achi booda gara yuutuubiitti dabarra. Jiimeelii irra seennaa haala kanaan iimeelii dura qabaanne irratti okee goona. Irratti okee yoo goone iimeeliin dura qabnu haala kanaan nuuf baha. Amma maal goona iimeelii haala banuuf deemna. Adde azar akkaawunti bakka dhufu kana irratti gad okee goona. Haala kanaan nuuf fida. Googilii ni filanna. Kone paatarni guutee haala kanaan naaf banamee jira. Eessarra dhufa email or phone number jedha. Forget email jedha. Nuti haala banuu deemna waan ta'eef create account bakka dhufu kana gad dhufna. Profaarru kana jiru kana irra filanna. From my personal use ida jedhu kana ni filanna. Okay naan haala kanaan. Amma asirratti maal guunna maqaa jiimeelii kennaa guunna. Maqaa awwala, maqaa first name, maqaa barbaadde guuchuu dandeetta. Last name asirratti maqaa guunna. Haala kanaan guutee jira. Amma gara kanatti naaf baasee jira. Asirratti maal guutaa guyyaa dhalootaa guutaa. Haala kanaan guyyaa dhalootaa fi saala guutee jira. Amma gara kutaataanii dabra. Next soqaa jira. Amma haala kanaan naaf baasee jira. Biyya koo 63gmail.com koo biyya 0 haala kanaan baasee jira. Amma inni sirrii kan filanna. Isa sirrii isa awwaala irra jiru kana isa sirrii ilaaltanii filattanii next jenna. Haala kanaan amma nuuf dhufee jira. Paaswoordii galchina. Paaswoordii dagachuu hin dandeenye asirratti galchina. Paaswoordii kana yeroo guunnu qubee guddaa fi xiqqaa lakkoofsa wal keessa haala kanaan mallattoolee kanniinis wal keessa mallattoo kanas fayyadamuu qabna. Guutee jira. Amma asirratti maal goona screenshot goona. Akka hin daganneef lakkoofsa kana seef godhachuudhaaf screenshot godhannee bira dabarra. Hanga 16ttis gochuu dandeenya. Paaswoordii kanarratti hanga 16 galchuu dandeenya. Anammaaf 8 galchee jira. Next jedhaani. Amma haala kanaan naaf bahee jira. Biyya koo ka jedhu kana haala kanaan naaf bahee jira. Maal godha next godha asirra dhufe. Ammas barreeffama kanarra gad deemee gara dhumaa kanarratti asirratti okay godha. Jiimeelii haala kanaan xumuree jira. Amma jiimeeliin Google Service ta'ee jira. Haala kanaan xumuramee jira jiimeeliin. Haala kanaan amma xumuramee jira. Uf duuba deebi'a. Amma YouTube aappii bira geenneeti. YouTube app eessa dhufna? Bakka kana ni dhufna. Asirra ni dhufna. Haala kanaan yoo dhufne isa dura jiru YouTube dura jiru maal goona asirratti switch akkaawuntii bakka dhugananii tundha. Yoo qara keessaa qabaanne haala kanaan nuuf banamee jira. Amma irratti maal goona maqaa jijjiiruu maqaas ni jijjiirra.
as bira dhufneetiin create bakka dhukana okay goona. YouTube nama nuuf banamee jira. Already YouTube banamee jira. Amma bakka kanarra nu dhufna. Yoo bakkattu kana nu dhufna. Maqaa chaanaalii jijjiiruudhaaf biyya koo isa duratti Google keessa badde haala kanaan Gmail nu banamee jira. Amma asirra dhufne bakka chaanaal jettu kana al tokkoof gachuu qabna. Haala kanaan nuuf baha. Maqaa jijjiiruuf bakka qalamaa kana gattuudha. Asirratti profaayilii keenya galchina. Al tokko gachuu qabna. Gaalaarii irraa fidanna. Fakkeenyaaf haala kana isuma kana irraa kaayone. Save as profaayilii bakkattu kana gattuudha. Jijjiirra jirra. Baanarii isa duubaa kana jijjiirra ammas. Google marraa dhandhee finne haala kanaan dugda duuba isaatis baanarii jijjiirree jirra. Haala kanaan jijjiirree jirra duuba isaa. Amma maaltu nu hafe maqaa Gmail kanarra jijjiirra. Bakka qalama kanarratti okay gaggoona. Si guyyaa meeqa gaafata? Guyyaa 14 jedha. Nuti amma isin agarsiisa. Sabboonaa jedhame asirratti. Amma haala kanaan jijjiiramee jira maqaan kiyya. Maqaan chaanaala kootii jijjiiramee jira. Asirratti liinkii chaanaaliitii jira bakka kanarratti. Amma haala kanaan jijjiirree jirra. Maqaa keenya amma jijjiirannee jirra. Maqaa chaanaala keenyaas jijjiirreerra. Amma maaltu nu hafe akkaataa irratti viidiyoo irratti gadhiifnu nu hafe asirra bakka mallattoo kana gattuudha al tokkoof.